Maredu di Mesani Abang kena mudu bana Gama Dara dunia gama Dara akhirat di kale demani Awas ni kena kebijan le ni Bahe kale sagedesi sabareda Isani malu isa fakau bolani awas ni Abdi awas aki salile hakamaju Amin. Salile haufadani Amin. Dumalulen asite haga Asir walage nekana Menunggu ko nasihat mudala inufi Nama nubira de ararama adufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safiru li akiku Fa innahu al-ana yus'awila Wala sabab ko ini du'e Ganta dunia ganta akhirat achi akhirat bari ini malah dunia dibari itu ganam ni kabri senan और कहाँ लखन सनेरा बरीन आखिरत इसे भी करता आखिरत का दुआ से अरामा का ताकि रब्बन फले बुशानी साबित रखूँ मुहारा आमीन या रब्बी वरा तेरे रखूँ मुहारा आमीन वरा कब्रे इबाद इफ्तेर रखूँ मुहारा आमीन वरा गाफी नके मुखरसानी अरबा रखे ते मर्रबुका ओमादीनुका ओमानबीयुका योजनी nama Arabni Isa Marayu Waligalati Surah Rabbi Muhata Susu'a Abri Isa Dirati Itu Muhammad Isu Abri Itu nama Gari Rabbi Baldisa Abri Itu Tukana nama Gari Rabbi Isa Abri Itu Gari Kanani Tati Gari Al-Baba Tati Farak Abri Ida Balat Rabbi Hata Susu Farak Abri Ida Amalebu Tati Rabbi Hata Susu Farak Ufin Al-Kamajak Abri Kirisati Yurusan Agatu Rabbi Hata Susu Ararang wadnasi achi obbole wal mufayyadu Ararang wadnasi achi salile fayyadu Rabbi muha araramufi Mati isani karrahafan Yolle rahafi Firar rahafi Ilman isani kesar berakaha kayu Yolle wan isan hawasa kanadala gararrata raidu Dua isan hawasa kanabusa gararrabu Surabbi ilman isani hatasisu Rabbi diyolle sabakan muharayu Ana Rabbi muhasabah sisu Rabbi Rabbi tiabat isu Barakan Rabbikum izakumullah khairan Ajubari terus Alhamdulillah Rabbil Alamin Sallallahu ala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beresakainya Bakhirnya Rabbi Tihara Amin Rabbi sanakan Amin ummata keenya biyya san akkatti ulamaa keenya akkatti bahee duuba isaan geeggeessisan fakkeenya gartee waan isaanii malu godhee fi akkasitti geeggeessisan rabbi jazaa isaanii haa qabatu rabbi jazaa isaanii haa qabatu isaanillee gartee afaanumaa hidhamee rakkatan malee ummata ofii akka gargaaran laallee garra rabbi isaan gartee mataa ol haa qabu yosummaa rabbi isaan haa gammachiisu ummata isa rabbi nu haa gammachiisu isaan ammoo rabbi gartee rahmata dagartee akhiraa deema abbaa keenya buleessa keenya rabbi jannatan haa kananii ahli irraa hafte gartee rabbi sabrii haa kennu ahli rabbi irraa gartee warra hafe hunda rabbi haa sabbarsiisu akkasuma oromoo hunda haayilaa bichaadhaa miti inni kabarra tokkootii miti Kagartee ummata afaan kana dubbatu bira dabree kan ummata gartee sabaa sablootatti rabbi gartee isaan hunda rabbi sabrii haa kennuuf rabbi ummata keenya haa sabbarsiisu ammoo ummanni keenya nu wanni dhaammadhu ummanni keenya isarraa fakkeenya fudhatee namni ummata ofii dhiiga dhugu in xiqqaadha arra inni dalagaa isaatu akkanatti isa booda sirba jan sirbaa miti dhaamsa dabarfataa ture malee nuhoo goobana in sirbine in fakkeesse malee waan afaanii baafatee ummata isaatiif gartee qabsoota dukkana keessatti ummata kana hubarsiisuu fi ummata kana kakaasuudhaaf wanni inni dalage malee waan walalootiin waan sanirraa gartee gaafa biyyatti deebi'ellee ummata keenya rakkataa hajjiidhatti deemurraa manzuumaa fakkeessee manzuumaa godhee
waan inni dhiyeessee Facebook kanarra deemu jirti ni gartan jechaadha. Saniifuu gartee qabsaayaa sabaa dhabne nama hin gurguramne nama ilma namaa hin gurgurre san dhabne gartee saniifuu gaddi kun gadda ummata Oromoodha maraati. Saniifuu nama hundaa'u ulamaa keenyallee rabbi haa sabbarsiisu hunda keenya'u gartee kan as jiruu fi kan fagoo jiru hundaa'u gartee kan duniyaa kanarra jiru ilmaan Oromoodha hunda rabbi isin haa sabbarsiisu jaa namni isarraa gorfamee ummata namni har'a ummata Oromoodha kana boochisutti jiru odoo har'a du'e kabajaa akkanaan argatu namaaf booye ummata kanaaf booye aboo jannata rabbi isaa haa kennu aboo rabbi jannata isaa haa kennu ummata kanaaf jannata rabbi isaa haa kennu nama kana gartee warri nama addaan qoqqooduudhaaf Oromoo addaan babbaasuudhaaf deemtan ummanni gartee maqaa muslimaatiin ummata addaan facaasuu deemtan ka maqaa gartee sabboonatiin addaan baasuu deemtan rabbi jaadha uf laalaadha dhaabbadha yoo diddan ammoo rabbitti isin kenninan yoo diddan rabbitti isin kennin rabbiin akhiratti isin irraa baasu duniyaa tanatti isin irraa baasa saniifuu dhaamsin an dhaammatu obboleeyyan kiyya addaan nun facaasinaadha tokkummaa arra ijoolleen teenya qeeroon teenya sheekotiin teenya achitti argamtee irratti gammadde san akka bakkaan geenyu amaanaan isiniin jaa saniifuu tokkummaa irratti haa jabaannu wal jaalalatti haa jabaannu ulamaa keenya rabbi mataa ol nu haa qabu rabbiin gartee isaanillee nu haa jaalatu warra gartee jaalala rabbirraa gartee dhufteef rabbi haa godhu ulamaani gartee warra ulamaa agartee maqaa isaanii tolchu rabbi nu haa godhu nuti gartee warri arra jiru kun ummata gartee dabree fi ummata arra jirullee ummata ulamaa amaddii gartee dhaabbanne ummata ulamaa irraa gorsa fudhanne ummata ulamaa jala akka deemnu isinin jaa qeeroon teenya fi gartee ulamaani biyyallee galatoomaa isinirraa gammanne rabbiin isinirraa gartee haa jaalatu sheekotii teenya warra achitti gartee dhiyaatee waan dalagee namni tokko gartee itti wanni jaa nama ugaanni du'ebichaadhaa miti ugaanni jirullee ilaaluudha akkuma ishee amintee wanni gartee arra bakka tana dhufuu na godhee mataa ol qabachiisee na dubbise xiqqollee taatu ramadaana keessa ijoollee wajjiin bakka tana dhufee abbaa keenya kana laalee je saniifuu nama keenyallee nama gartee dadhaballee haa laallu ulamaa keenyallee haa laallu guyyuma namni du'ebichaa gartee booyuudhaa miti jiruu wajjiin walii haa boonyu gorsi arra achitti dabre sun ulamaani keenya maqaan beeku wanni isaan achitti dabarsan sun namuufuu gartee gorsa haa taatu namuufuu gartee gorsa san akka fudhannuun isinin jaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن وبعد رانوسي إمام يمين التوفيق الشيخ بشير المفضل التوما كسمنتي موجودون بياه اليوم الشيخ منير من ختماتي دبرنا عن عنوان إن شاء الله رانوسي ربي سبحانه وتعالى كمهم الكندرة كبريتي حيث ما إساني هذا الكباتي ربي كبري إساني شفي جنة ربي حبروف ربي دي إساني ربي هالي سوف ربي جنة الفردوس ربي هنوف ربي رحمتها غروف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة ورتين آدم يرو الدنيا ترى إسين قراء آخرتي دبرتو ورسدي ملي وني هندينو إراجي تاجا رسول عليه الصلاة والسلام وني سدين خيسا يونني سن برمسا براتي قرتي حواسا برسيسي برمسي إني برسيسي سن ألوت رادولوت تخندق يوتي هكا كيامان بفتوتي علمي سن أكسمتي من دان علمي دي برسيسي ألوت رادولوت علمي بردبرسن أكسمتي ألوت رادولوت كروم وداني تبارك جولاني توجد جولان من دان قوتو خفر ماجي رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما دامو ولد صالح يدعى له أو يدعو له ilmoo gaarii tarabbii sodaatu tarabbii beeku tarabboo maqabu
akkasumatti ilmoo namoomillee qabdu tagartee biyyaafis sabaafis lubbuu ofiitiif toltee rabbiif illee dura toltu akkasiin nan dhiisee deeme haga ilmoon sun jirtutti haga ilmoon sun rabbii kadhattuufitti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mindaan namas ni addan hin cuttu yaa rasuulaallahi sallallahu alaihi wasallam. Sadaffaadha immoo nama gartee waan khayrii takka waan namni itti fayyadamu waan namni irraa gartee gargaaramu akka daandii baasuu haa taatu akka eela bishaanii qotuu haa taatu akka gartee mana barumsaa ijaaruu haa taatu mana hospitaala takka mana yaalaa ijaaruu haa taatu waan gaarii tokko hojjetu namni waan nama fayyadu jechaanis gochaanis waan isa boodallee namni sun ittiin gargaaramu namni isee deeme dhugumatti wanni suni haga qabrii keessa jirullee isa boharsite guyyaa qiyaamallee isa gammachiisti jedha. Arraan tana abboon nuhoon dhugumatti akkanuma tokkotti bifa hedduu qaba. Qabsaawaadha, abbaadha, ilma, akaafoodha, adeera, afaan itti baran, afaan Oromootu itti barane. Nama kana nuti dhugumatti seenaa Oromooti jechuu dandeenya. Seenaa Oromoota lafarra deemaa turte jechuudha. Tanarraan tana nuti dhabnu. Namni kun umrii isaanii bifa beekuun nama gartee haala hamaa keessatti zamana wayyaaneetis zamana gartee sirni badaan hamaan ummata keenya fixaa ture sun nama ummata keenya gartee waan danda'uun qarummaa qabuun dandeettii qabuun akka beekutti ummata kana gartee sammuu isaanii bilisoomsuudhaaf if beeksisuudhaaf seenaa ofiitis aadaa ofiitis eenyummaa ofiitis roga danda'uun gara danda'uun barsiisaa ture. Kanaafuu Nuhoo jechuun nama waan dubbatu beeku, nama bakkatti dubbatu beeku, nama akkatti dubbatu beeku, nama eenyutti akka dubbatu beeku, nama dubbiin isaanii yeroo kan barbaachisti, callisuu yeroo kan barbaachisti nama beeku. Sagalee guddoo Oromoo uummata ukkaamamee ture. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa galata isaanii dilii isaanii rabbi isaanii beekee hojii isaanii rabbi irraa jaalatu. Maatii isaanii akkasumas haadha warra isaanii ilmaan isaanii warroota haadha manaa afur qaba ilmaan jaha qaba sabrii imaana rabbii haa kennuuf rabbiin akkasumas akkuma beektan Oromoo hundarraa du'e rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan dhaaban qaba. Jaanis nama walitti duruudhaan nama waa hatu nama waa balleessu ture namni sun nama akkanaa ture jedhanii warri gandaa warri biyyaa ragaatti bahan jechuudha. Ragaa irratti bahan janaazaa dabruu jirtu rasuulli alayhi salaam maal jedhe wajabati ammallee sabattee jirti maal azaabni nama samii sabattee jira waan dhufataa fi gaafata yaa rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam janaazaan ishee dura dabartus isiif sabattee jettan جنازة لما رأيت دورتوس إيش سببت جدا ما لقيرو ما كل شيء سببت مين ما جاني رسول ربي عليه الصلاة والسلام أنا رسول ربي ما جاني ربي سبحانه وتعالى نمني قتي وان الدنيا تهرب أو كيس ربي سبحانه وتعالى قبل ربكم رجل ربيتي أنتم شهداء الله في الأرض إسر رجل ربي ربين الدنيا تنخيص خايتي لفرد الديمتن رجول ربيتي وانتي سنرانتنا رقاباتني نمنكن يو ربي بلا إخلاص نجرات نمسني ربي جنة خنائي يو نمني سنة قسمت هم تلان بيكمي نمنا منقوطولا نمنا ولد دولا نمنا ولد بساطولا قرار بيتمني الدنيا قرار دولا من يتكا فندولي موتما سيغن لفسنوك لفمتي موتما سرافولي سيغن Kotee bularraa fuudhee si hannuuf ati obboleessa kee galaafatuun, obboleessa kee gurguruun, obboleessa kee hiisisuun, obboleessa kee ajjeesuun addunyaa akkanatti namni qabu qabaataan biraa deemu, beekamtii qabu biraa deemu,
خبيكم سكوا برادين تكا في قدان بيخا في ولانا خأنقوك أبو قدان كبرادين بيجو الدنيا تابجئين أني أكنت والخن أكسوة نما خيسة نما أكسي تابي بكنتي جنان نمني رقاسة تبيه جنان ربي براتوني سفرة ما قبل بيخا يورب حواس برات اللي عاد ربي برات بكمتينتي قاري تات نما ولد تقومس نما ولد تيتيجو نما ولد تفرمس غندا في غندا خدن كون بيا في بيا خدن كون سوا في سلموتا خدن كون وانا رانتنا عديرهم بكم مال تقوم مكان هو لو تقوم بركو نمني كن أكبر يقول أكدن دوتي ونني بجلا ونوراي أرمان بمهندا amantiidhaan sabaa sablammootaan haa ta'u gandaan haa ta'u gosaan haa ta'u akka waliin qoodin wanni gabrummaadhaan nama tursiise tokkummaa dhabuu akka taatu waan beeku akka beekutti lallisaa ture nama hundumaa ummata hajjii dhaquudhaaf mootummaan reebaa ture cinqaa ture bifa nashiidaatiin dubbataa ture kara dandamu akkuma isin jedhe nama waan dubbatu beeku nama akkatti dubbatu beeku nama yeroo dubbatu beeku nama bakka itti dubbatu beeku ture rabbi subhanahu wa ta'ala رفض جناحه اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اكسمغا نندن ديسن انوار تناسي في اسمتي بليان كينا نميرا كما لغوراتوري ماستر حسن اسام فرد ان شاء الله نمني غورا ماجرا غرا دورتيني سغرا حمديا تي في غرا انغا تفانا فكادا غرا هوتيني تي وان كبدن وان كدني فركبدن فوتني دلجنا waan dandeessan ilmaan dhiisanii deemanii namni kun jecha rakkachaa turanii ilmaan isa akka rakkan rakkoon isaanii ilmaanitti illee kan dabarre isaan osoo danda'an beekumsa qabaniin osoo jiraachisuu danda'an sabaaf jiraachaa turan biyyaaf jiraachaa turan akkuma waliin jedhu namni tokko ha biyyaaf jiru tokko ha biyya keessa jiru tokko ha biyyatti jiru jette Oromoon nuun biyyaaf jiraataa ture useetuma biyya keessa jiraachaa ture biyyattis jiraachuun ture biyyaaf jiraataa ture biyyi isarra jiraachaa turte arraan kana utubaa Oromoo fi Oromiyaa guddaatu nurraa kufe kanaafu haga dandeenyu ilmaan isaa akka hin hadiyoomne dhuga Oromoon deengata alhamdulillah biyyoona lamaan mana binneef garuu ijoollee hunda 12 jira yataamaa jira ijoolleen tuni rakkoo keessa darbuu hin qabdu balloo inni itti nu baasuudhaaf waan danda'uun kaleessa tattaaffii godhaa ture san ilmaan isatti nuti arra isaaf galata galchuu dadhabnu ilmaan isaatiin galatuma ulfaadhaa bal'ina keessa jiraachaa jechuun dadhabnu waan dandeessan hundaanuu walii kaashaappiillee qabdan gara kaashaappiitiin isatti erguu dandeessan ani gara akkasumatti gabaabadhaa wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akkasuma Sheekh Muniir as jiranii imaamni waggaa 40 waliif Adaamatti illee Riyaaditti illee ummata islaamuu manatti tajaajilaa turan qabsaa'aadha meegaa gara isaanii isin dabarsa inshallah nurallee namni abonuu beeku isaan maaliif zamana mootummoota meeqa waan arganii jiraniif abonuun eenyu akka ta'e jedhanii beekan nuti egaa ittuma dhufne abonuun mee eegaa gara isaanii isin dabarsa inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجل تتحاسونها سوامي بيت اللي أكو لكي تنوان بطوتها سوامي فنردي بنبائها سنو جرتو سينان سالين دبتمي وسمابين كنو سمانا نمشت يقول ويا الأعمال ويا التنين سينان ما بطتون دبتمي ونئرها سنو بائي الهجيو لم يكن بمرة بيتك أتنى أمو بوليسك النجدي أمو تبقوتي أمسا بطوة بسي أكو شريعة إسلام أكتلي نبني ولا نوجد بكوني قرآن ولا دبتو جرى قد كبير قرآن ولا شعراء جرى مقلم إلا دبتو جرى شعراء كان مكلمت قوبي جرى القرآن كدراء الشعراء يتبعهم الغارون جرى كبراء أمنوا بتاني حقيقة شعراء ربي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ربي شعراء والعكسي تجراني ورغتني ويتميل أمي ميل أمسني تمسي ورمين نسم بلا آبتي كرسول صلى الله عليه وسلم بلا آبتي
دينا رسول وجه ولا نور فيه تتمسي مليك ربي القرآن الإسلام وإذا القرآن كسب برسول القرآن كسب ربك حسان المصابت حسان المصابت رسول صلى الله عليه وسلم ولا نور إصاب ليشان لا تفكي السن دربته الأمين دينا دربته ولا نور فيه رسول صلى الله عليه وسلم علمهم وروح القدس معك دربته الأمين أنا ممكن من أول وقت ما أرجع إذا ممكن تكلم أرجع أكاسي تقولوا ساكن دربته تقول ونعم سبب دربته تقول كذا مودا تأمل أكما لمن تقول أكما دقيقا ولو ديني ولو نعم سديني تقدرني سيني كبسو في أمة دمسو ولفه آكبتو نعم سبب أمة أمي دبس سنكسر تجيء تقول دولار di pasang kan nanti iman isani ya sama dap polisi kayaknya. Mutan sanu gobana. Nuhu gobana ti makan satis. polisi kan nuhu gobana mati saat itu dolar di Ini nuhu gobana ti. Rabbi sahatin makai sahatin tuku Rabbi jasa sahatin guru dia jadi berbaca sahatin kata orang itu berumur ubah sakit na rahmat guru ubah sakit na rahmat keraju berberai saat keraju mati saat hafid terjadi guru isan kertani kurusul berbaca sada dua mobil sikit nama kasih tidak ambil rasul akas dari Hasan derbat tujuh dari waruhul qudsi ma'ak aku masal walau Hasan walau rasul hati besar ya tujuan tiga tadi isi walau isani Harun tu berarti kinjal kabel ada jahiliyah kisah kenapa Rasulullah itu lebih tidak kesumat walau isa aku sumas tahun itu yang berusaha yang kemarin kasih Rasulullah para sufi dini Islam para sufi fanatisme walau you wan bira wan dini والفلس والخباتين كيس البراتين أمتني أمتكو خاصو أمتني أمتكو فتمسون وإنما تمسون واحد تجرى التنيس لم تكو أرده فيكم تمسا لم تكو قالوا فيكم تمسا لم تكو خبيروا فيكم تمسا لم يكن ما أربع سويسات يفيروا إيرا تمسي تاريخ إيرا تبسي لم يعدتنوا قبول sambil tuli isa gara boda kana kamu rabbi kana tawbar rutu sabi sini dini fi wala nuti ni gudul kun gatani sin khatima isa rabbi tunju rabbi jannat al sahagam majisu mati isa rabbi sabri ya bisu rabbi hindan mizan rabbi ka mizan jannat ya rabbi ya lam tukunu kun lesun lam tukunu wala jannat wa azab ajun dan wani tukunu wani alamu biya boda kan Buyan boda kun malatu hidu kabaja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau main kan buyan boda gani yang bide kamu buya do usani kita. Ada buyan sa kun hakikatan buya dan jabat ayin min wakat ibnu tibiyat kuma kita ni Rabbi aku mabuya isa ka boda ka to chika bi sa do rabbi na to chi. Rabbi khatima isa ka akhir. Rabbi ku sumagari isa ka kursisu. Ku sultani arhin ku batu ku ni ku suma kun kamne وسمعوكم تأسيب وغدرتني سراها كنت إني أما قلوا ربي إسحافكة ربي غدرتني إسرتها على رمو ومكتب دليل أمانا من دليل أمنكم دليل أمنا كتساد ربي إسرتها حديث من حديث ربي غدرتني تندى وقل سكينة مشجر مشاكر راكي إسرتها بلي وان أمة ساتبوا ما يتلي ربي الرافق جنة عن الصحابة وجيس وان ولله مكان وغابري Ubus kira hasil dia rumah cokode, Rabbi disahakin, Rabbi disahakan kalau belum disahakan itu bayu bertani sih. Awal ni kita tak kuliah boleh yang kia, dan dia tadi kita bukan bertemu Rabbi kita disahakan itu kerana Rabbi boleh sekian hakik boleh kita kakek nani Rabbi sahaja tak kapalu, Rabbi bertani mizan hasanat kesaniha hasalu, wajazakumullahu khairan hakikatan anlamu kunyatamati kullahi kubata. Kau teman agak pun mungkin arka, teman boda kan ogara moga sedih arbu tuh hal desa gara boda kan kita tadi sini. Full magar Rabbi di guru sagara mustadi mulai arka, Rabbi saraha tak kabul, umat desa itu bukan cukup jauh ini. Kam saat umat itu agar umat menjadi umat abdise, wana kana guru membawa tadi sini. Orang satu uang buta ada. Kanabi uyan isaku bakamara tu ada jaga tamu kaba lakin ada tamilli khabaja milli alhamdulillah rabbil alamin ala garing ke gutami aku margitan aku madagitan nama bayu turat hasai
kuni gartanii isin mallattoo rabbii booda isaa tolchuutii rabbiin isaa haa tolchu qabrii isaa rabbiin ruudatan biriyaati jannaa isaa haa godhu rabbiin gartanii balbala jannataa qabrii keessatti isa haa godhu qabrii isaa rabbiin akka gabroota jaalatee bal'isatti isa haa bal'isu maatii isaa tahaftee fi obboleeyyan isaa warra rabbiin sabrii itti haa hambisu ummatuma oromoo guutuu rabbiin sabrii isaaniitti haa hambisu wal walii dhaabnu kanumaa bakka jiranitti gartanii isin obboleeyyan biyya isaa gammachiiftan rabbiin isaa gammachiisu وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هاوتيني سورة خناني جراد وهي ورا يعني إن شاء الله. وبريت إنك أرضين بردين من وما تقول أن جزاه الله خير ربي إنسان جزاه إنسان عديد. آمين. ربي إنسان هذا. آمين. ربي إنسان يردني بكهابوس. أما اللي بكذي تني تني أقول لك يا أخوي جيبنا والكاسان. جزاكم الله خيرا. warra khaleellee oromo community guree jira ulamati bakka ulati khaleel sadi umma kenno waan baay'ee bareedanii bareedanii kan rabbiin isaanii haa deemu amiin amallee gadanii si bakka jirtanitti wayyaa gadhiisanii wal kakaasanii maatii isaan gammachiisu maatiin sun ummanni guyyaa dhaabate jedhanii hamilee argachuu obboleettii wal gurguru kana maatii isaa hafee kunuunsuu isa kamuu argachuu dirqama keenya inshaallah kanumaan waliin dhaabuudha وجزاكم الله خيرا. شيخ ummata akhir ummata dubartii kana rabbi umrii nu haa dheeressu rabbiin jiruu bareedduu isa haa jiraatu akka waan biyya narraa sodaatan hunda jalaa rabbi salaamaa haa baatu dibdee rabbii gartee isaan najaa haa baatu kufaa fi gartee wamma gartee rakkoo jaan hunda jalaa rabbi isaan haa baatu maal gartee wanni dubartiin kun dalayte har'a wanni biyyalleedha ulamaani keenyalleen gartee hafaa keessaa nu baafte masarat dhaabaa jedhanii sheekotii gabbaatee tuban ishiitu har'a waan kana garaa madaan bakka dhalte haatee waan sabbantee jammartee akka ummanni itti hirmaatu gootee mana sanirraa akka bahu godhe masarata dhaabaadha rabbii waan jaalatu rabbi haa kennu rabbii waan gartee fi jaalatu rabbi haa kennu ummanni keenya har'a ishii galatoonfate rabbiin ammoo waan jaalatu rabbi haa kennu karaa khayrirra rabbi ishee haa jiraatu karaa khayrirratti rabbi ishee haa deebisu rabbiin gartee jiruu bareedduu ishee haa jiraatu amantiin tokkoo miti saba kanaaf jetteeti ishillee gartee duuba dhayxee har'a ummanni ulamaani keenya hayyoonni keenya mataa ittiin ol qabatanii nulleen asi ulamaa dubartuma teenyatu bakka hundatti nu gammachiisu jira bakka maratti isaantu dhaabbatutti jira rabbi rakkoo irraa haa fageessu rabbi rakkoo irraa haa fageessu ibidee irraa haa fageessu ilmaan isaanii ilmaan diin rabbi haa godhu ilmaan isaanii ilmaan diin rabbi haa godhu duuba sheekha keenyallee sheekh Bashiir gartee akkasuma umrii rabbi nu haa dheeressu har'a gaaddisa taanee bakka tanatti dhaabbatunne bakka tana dhufnee gartee waan gadda keenya fi gammachuu keenyallee akka itti dabarfannu akka itti wal geenyu namni bu'uura nu ta'e isaanii bu'uura diini rabbi umrii nu haa dheeressu rabbi umrii nu haa dheeressu ummanni gartee alaa fi keessan duuba du'aa'ii isaanii qadaa isaanii dubbii isaanii jaalatanii rabbi haa jaalatu rabbiin haa jaalatu rabbiin haa jaalatu nama tokko dhiyoon tana nama imaama makka keessatti kiswatul kaaba maddifti imaamummaa qabaa namummaa silaa biyya teenyatti duuba waa dubbate takkaa sheekh Bashiir waan sheekh Bashiir dabarte dhagahee imimmaan rahmataa ijatiyya irraa bu'uun oollee nan jaaladha rabbiif ji'eetan jaaladha rabbiin kennaa isinii kenne kana isinirratti gartee dawaama haa godhu umrii rabbi isinii haa dheeressu anallee ani immoo akkan ani isaan jaaladhu isaanittillee naa himi duuba rabbumaaf ji'eetan jaaladhaa jedha duuba saniifoo Abu Yahyaa rabbiin gartee isaan haa jaalatu duuba isaantu dhaamsa kanallee dhaammatee aalima guddaa gartee haafizal qur'aanii isaanillee gartee rabbi haa jaalatu rabbiin gartee wajjin haa jiraatu jiruu bareedduu gartee isaan hundaa'uu rabbi nu haa jiraachisu gaaddisa ummata kanaati sheekha keenya rabbi umrii nu haa dheeressu akkasuma ulamaa maraa'uu gartee umrii nu haa dheeressu jaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh
Dapat dong. Dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dhugaan bachoota ta'e Oromoon hayyuu hedduu horate beekaa hedduu qaba. Yeroo yerootti garuu akkuma argattan nama yoo jennu hundi keenya namu akkuma nama baanii gallaa maatis godhannaa qabeenyas godhannaa akkuma nama jiraanna garuu namni garaagarummaa qaba. Namni guyyaa dhalate irraa eegalee akkuma duratti nama du'e Ustaaz Naasir duratti waa dubbataa turte waan janaazaa nama akkaataa namni yeroo bira darbu irratti dubbataatiin tura sana dubbataa turtanii addunyaa kana irratti illee namni hedduun akkasumatti ka'a. Tokko hiriyaan ka'a, tokko hammeenyaan ka'a. Tokko saba isaatiif osoo asii achi fiiguu dhabame dachee kanarraa deemee jenna. Inni biraa ammootu osoo ta'uufii jala fiigu. Nama kophaa isaa garaa isaa malee kan namaa hin beeku namni kun nama akkamiitii hanga jedhamu kenna. Namni akka nu hordofana kanneen akka Hacaaluu Hundeessaa isaan lamaanuu qabeenya isaaniitiin dandeettii osoo qaban osoo waa godhachuu danda'an akka rabbiin dandeettii isaan sagalee isaanii kenne sanaan dandeettii waa barreessuu kanaan akka isaanii kenne osoo qabeenya qoratanii jiraatanii qabeenya guddaa horachuu danda'u. Warroota dinagdee biyya sana keessatti beekamu warroota akka siyaasaadhaan aangoo gurguddaa qabatanii wajjin isaanii gadi miti oli malee garuu saba kanaaf namni uf kenne uummata rakkataa isaatiif namni uf kenne dhumarratti illee iddooma isaan jiraatanuu erga isaan addunyaa kanarraa deemanii maatii yaaduuf Oromoo keessa jira malee saba biraa keessatti hedduu hin argamu. Kanaaf rabbii kana keessaa nu haa baasu. Namoonni tokko biyyaa waan barreessan yoo kana Abdurazaaq Oromoon hedduun isaanii ijoolleen Oromoodhaaf sagalee ta'aatiin turanii maqaa dhahee barreessa. Kanneen akka Halloo Daawwee, kanneen akka Ibraahim Adam, kanneen akka Zazzabuu Rodaajoo. Artistoonni kunniin akkuma artist Nuhooti. Kanaaf uummanni Oromoo waan danda'e artistoota kana osoo jiran akkuma Nuhoodhaaf akka osoo inni jiru atileesti mana isaa Hacaaluun mana osoo hin qabaanne du'e dhaqii kanarraa deeme. Kanaaf namoota kan isaan kana bira dhaabbadhaa. Akkuma isaan uummata kanaaf jiraanne jedhan isinillee uummanni kun akka isaaniif jiru akkaataa agarsiisaa akka jedhu barreeffamuu hin agargee waan nama gaddisiisu Oromoon yoo jabaan yoo bira dhaabbanne galgala takkatti namoota kana hundaaf waa gochuu danda'ama. Galgala takkatti garuu waa hedduu yoo ilaallee jennu waa hedduutu duuba jirra. Rabbiin waa jabeessu diinni dhiqee kadhatee diiniin akka itti nutti deemaa jiru agartanii hundaa warri biyyaatiif galata galchuu barbaada. Uummanni Oromoo guyyaa har'aa cidha artistiin Oromoo bifa saniin tolchitanii bareechiftanii waliin dhaabbattanii inni ol jedhee isin arguu baatu akkasitti gaggeessuu keessan dhumti nama saba isaatiif tolee jaalala nama akka inni qabaatu agarsiisanii jirtu. San qofaa miti qeerroo farreen Oromoo ukkaamamtanii irra ittiin gadi baasanii saba keessaniif sagalee itti ta'uu qawweedhaan isin dhoorgan guyyaa har'aa gaafii Oromoo yeroo ammaatti qabuu fi daldaltuu taatee uummata Oromoo keessatti dhukkuba garaachaa yookiin onnee taatee jirtu hunda kaasuu keessanii fi qeerroo Oromoo Rabbi miidhaa fi fayyaa isinii haa kennu. Rabbi gabrummaa jalaa uummata keenya haa baasu. Ulfaadhaa hedduu galatoomaa amma dura diyaaspooraa waan dalaguuni hamilee uummata biyyaatiif ta'aa jedhama. Har'a garuu qeerroon biyya sanaa uummanni biyya sanaa diyaaspooraadhaaf hamilee ta'ee ija keenyaadha yoo dhugumatti sammuu banannee kanaan yoo taate. Kanaaf galatoomaa artistoonni doollee taanaan Oromoon isin waliin jira.
kan nagaddisiise garuu guyyoota kaleessaa barraa keessa wanti nagaddisiise kallee mootummaa ijoollee diiyaaspooraa kana keessatti wajjin turanii oromummaan maqaa isaaniitti horate nama tokko kan guyyaa inni lubbuudhaan jiru rakkatu arganii hin beekne maal taate jedhanii hin beekne har'a artist nuroo doogana gara fuula rabbii deemnaan artist Alii Birraa dura deemanii suuraa ka'anii suuraa feesbuukiidhaan yoo guutanii saalfadhaa jedhan kuni qaanyiidha. Namni nama dhukkubsataa tokko yeroo gaafatu rabbiif jecha gaafata. Dirqama namummaatiif gaafanna malee kan nama sanaaf keeyya galaa hin jirre bakka awwaalaa dhaqee kan duwwaa isa qabu bakka namni dhibalee dhaqee suuraa ka'uudhaaf salfiidhaaf deddeemtan suni rabbi irratti illee galatan qabu Oromoo irratti illee galatan qabu. Kanaaf dhibamuu hayyoota keenyaa addunyaa kanarraa godhachuu hayyoota keenyaa siyaasaa hin godhina. Siyaasaaf ittiin dagadina. Haacaaluu Hundeessaa dhiyeessinaa ta'u. Garaan nu dadhabeera. Kanaaf uummanni Oromoodhaa iddoo kamittuu olola kanaa kana yoo argitan olola kanaatiif hin bitamina. Nama gaafachuun har'a eegalan. Hadhaaniif nama gaafachuun eegalan nama dhukkubsate. Erga namni dachii irratti qoonirraa eegalee nama dhukkubsate gaafachuun dirqama. Har'a garuu yoo namni tokko nama dhaqee gaafate gootummaan, jabummaan, abbaa biyyummaa jedhanii itti namaa maqaan ittiin maxxanfamee teessuun irraan guutan dhaabachuu qaba. Kuni garuu keessattuyyuu kaadiroota bilisinnaatiin dhaamsima. Kanarraa kanatti Oromoon biyya jirtan keessattuu irratti dubbatanii jiranii waa'ee qarree yookiin shamarree Masarat Dhaabaa fi hiriyoota isii wanti isin hojjettan uummata Oromoo biratti addunyaa biratti mul'ataa jira. Galata qabduu nurraayis jabaadha. Itti fufaa. Of duuba hin deebina. Artistoota biroollee bifuma amma eegaltan sanaan gargaara mana itti godhaa nutis waan dandeenyuun isii wajjin dhaabbannaa. Kanarraa kan hafe an dubartoota Minisootaa mana kana keessa jiranii sarara dubbachuu illee argatan ta'a. Dubartoonni Minisootaa guyyoota 18 hojii ajaa'ibaa hojjetaatii baadan rabbiin galata keessan bilisummaadhaan isinii haa deebisu. Rabbiin jaasaa keessan asitti guyyaa dachii kanarraa godaannillee galataan isinii haa deebisu jannataan isin haa waafaqu. Wanti guddaan kan rabbi namaa godhu ulfaataa galatoomaa wanti isin diinagdeen humnaan gadi baatanii manatti osoo hin hafne gootan waan guddaadha. Amma sana keessa waan abbaatii jaalala dubbatu malee dhaa'u ajuu malee rabbuun biyyoolaa isin haa kennu. Rabbiin keessaa isin hin dhabamsiisin keessumattuyyuu bakka nuti jirutti bakka Oromoon jirutti bakka dubbiin Oromoo jirtutti yoomillee Oromoon iddoo sanaa isin hin dhabin. Guyyaa bakka sana of biraa isin dhabe isin biraa haftan akka yeroo geesseetti waa funan dhagahama beeka. Abbootii maaliif waan agarru keessaa nama hedduu agarra diisitti nuuraa hin hafan asitti nuuraa hin hafan guyyaan isaan iddoo sanaa dhabe yookaan leetuu ta'an waatu tanqeen na mul'ata qorra na mul'ata qonna qorrata na qabbanaawaa. Kanaaf abbootiin keenya kanneen biraallee osoo akka isaan nuu taatanii dhaamsa isinidhaa. Bakka inni Oromoo jiru hin hafina. Bakka Oromoon itti geette inni kun dirqama Oromummaa waliin qabnaa nu biraa hin hafina. Yoo ammoota isin nyaata irra nuree dhaga'uu baannee isin biratti illee argamuu baanne dhiisillee taanee yaadaan isin wajjirraa yoo argamuu baanne illee Ustaaz Naasirfaanii jira. Abdulrazaq bakka akkasii godhu bakka Oromootti jira yoo jennee dhiisillee taanee wal bira dhaabbachuun dirqama ta'a. Wal malee waan biraa hin qabu. Oromoon wal malee waan biraa hin qabu. Argaa jira. Kallattii fedhee yoo deeman argaa jira. Rabbi maa dandeessu yoo rabbiin jedhe yoo rabbi irraa taate garummaa jala hin oola.
gargaaru jabaadhaa hanga dandeettanii gargaarsa maatii tanaa maatii nuroo goobanaa waan dhabeettanii akkuma namatti qabu masgiidni Oromoo sadan yoo xiqqaate nama gargaarsaan jireenya galata nuroo goobanaati. Nuroo goobanaa kaleessa kana nuufaati kaleessa kana nuugoote ati duraaleen jirta osoo sabni kun jiru maatiin kee hin rakkatu galata keeti waan jedhu yoo dandeettan akka salaattanii yoo dandeettan akka jummaan dhufu maatii kana irra dhaabbatanii waan danda'anii obboleessa keenya kennanii maatii kana irra dhaabbannu maatiin kun akka hiyyaan akka hin rakkanne ilmaan isaanii gobanaa osoo umurii isaa guutuu baratee akka saayinsisti osoo waraana ta'ee jeneraala oliiti. Nama kanas keessaa dhabne ka wanti isaan dubbatan walaloon isaanii martisii osoo yuunivarsiitii dhaabanii sammuu hangasii qabaachuu hin danda'u namni. Hayyuun waan kana osoo qabee barreessee warri dhimma abaddan kitaabuma barreeffamu qofa yoo kanneen qofa irraa ba'a. Ani yoo tokko tokko yoo barreessu sirba gosa kamiitu dhugaa isiniima taa'ee dhaggeeffadhee jedhe waan naan fuudhe waan dachaa lamaa sadii faasaan ta'u qofaa barreessa. Wanti isaan lafa ta'an kun sammuu namaa banaa sammuu namaa qaraa namoota akkanaa kanneen ammoo ergaan isaanii rakkoo keenya hima malee biyya takkaallee dhugumatti ittiin dandasaa waan jedhu keessatti darbuun waan biraa keessatti waan nama harkisu hedduu hin agarreeni waan isa kanan dhageeffatu qofa san ta'een beeku hin agarreen. Kanaaf wantoota akkanaa kanneen irratti adaraa namoota akkanaa kana bira dhaabbadhaa. Yoo abbootiin amantii namoota keenya bira dhaabbatan wallahi waan keetillee taanaan Oromoon cabdee jechuudha. Garuu dhiibanii wanta argaa jiru qabsoo Oromoo keessatti illee sheekota keenya fadda ture. Abbaan Madaatoo Jaarraan Faatimaay Jaarraan Waaqoo Guutuufaati Haajaan Labsaa Addoofaati achi deemtanii yoo qabsoo Oromoo kana keessatti warri bu'uura ta'an yoo ilaaltan warra amantii qajeellotti hubate warra saayinsii baratee miti yoo ka warra saayinsii baratee akka biyya baratan waliyaalaa qonnaan bulaan namoota kanneen. Kanaaf yeroo tokko tokko amantiidhaaf siyaasaan gargar jedhanii ummata musliimaa fi amantii biraa siyaasaa keessaa dhiibaa warra ortodoksii akka kaleessa waan jedhu waan warra jettanii yoo ortodoksii namaarra waan hin jedha jettanii kiyyii jedhu amantii biraa musliimni waraana irratti hangeenya hin jiran yaa rabbi yaa rabbi. Yeroo Oromoo yeroo kuma Tigraay irratti manni ilmi namaa irraa hin duule osoo hin jiraanne qeenxee hin duultuu jedhan musliimni hin duuluu jedhan amantii kana qofa duulaa jedhan. Mana kiyya keessa seenaa bisiniima abbaan kiyya waraana rasaa sadii mahabee lama siin baatee takka garatti haftee isiidhaan garaa qabsaniitti xoorataa baheetan adeemni kiyya irratti obboleessi kiyya kan lafaa waraana. Adeemni kiyya kan biraallee mana leenjiitii balee deemeetiin jiraatti ga'ee manni waraana hin ta'in jiru garuu har'a akkaataan Oromoo itti dhiibaa jiran keessattuu siyaasa keessaa uummata gara tokkoon achi dhiibanii jiru wanti godhamaa jiru kun yoo callistan dirqama keessan baha. Hundi keenyaa dirqama qabna siyaasaan akkuma amantii lubbuutiin fayyadamu siyaasaa hunda keenya ilaallatti. Uummanni keenya kabaaleetti beekamaa jiru rakkoo siyaasaatiif beekamaa. Osoo siyaasaan jiraachuu baattee mootummaan uummata kana gargaaruu ni dhaqqaba. Osoo waraanni jiraachuu aanaa tokko aannalee itti baadaggeeffannaa. Eenyudduma kana aanaa magaala keessaa araddaa wayii aanaa wayiitti uummata beelahee kaartoona amma saamunaan keessaa bahu kaartoona saamunaan keessaa bahu kana mummuranii biyyoon akka jira qotiyoota nyaachisan. Maaf callisanii gadmaa innaan aanaa dura gargaarsi yeroo dhabu aanaa kana dubbattanii isin fedhan jiranii akka dubban waranii uummata irraa yeroo qarshii kuma nama guuranii horii nuti akkana dhumachuu osoo jiran salphini kanaa olii jira. Amantiidhaaf siyaasaan walitti seentoti jedhanii amantiidhaan irraa dhumii jira kaleessa illee dhiyyoon hardillee dhiyyoon eenyulee taanaan mirga keessanii falmachuu adda ture ta'a. Ofitti hin callisina adaraa. Waan kana Jawaar Mohaammed amma jiru biyya gargaraa irra dubbataa ta'u. Oromoon walakkaadhaa wal muka miidhamaati yoo xiqqaatu walakkaan.
dhiibuu danda'e. Abbaan fedhe dhiibuu danda'u amantii yeroo du'aa jedhee amantii kan baay'ee jedhee kanaan gadarbaan siyaasaa waliin qabna akkoo biyya waliin qaba. Adaraa mirga keessan fallachuu duubatti nu waan deebina bakka hedduutti wanti sodaataa jiru wanti argaa jiru maqaa abbootii amantii kana dhiibanii keessaa baasutu barbaadamaa kun mootummaa Itoophiyaatti fayyadamaa. Isaanis akka meeshaa hin taane adaraa qeeroon akka ifatti dubbataa ooleera jiraadhaa rabbi fayyaa sinaa kennu sheekonni keenya manguddoonni keenya hayyoonni keenya umrii jiraadhaa rabbi warra waliin jiraatee bilisummaa uummata keenyaa san argu warra waliin jiraatee Oromoon hundi hidhaa keessaa bahee hundumti keessanuu guyyaa tokko biyya sana dhaxxanii ittiin gammaddan rabbi sinaa godhu. Ulfaadhaa dhalatoomaa. Nama reefu keessa Abbo. nama tokko mana adda bitee nama tokko adda bitee fi sheekatti kennaa. Dubbadha. Isin dhageenya. Sirrii jirta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudira kotane Rabbi janna sahibi. Amin. Rabbi kesuma ya natan fifici. Amin. Rabbi wan takanika buwan kisa Rabbi yesti. Wani wani lambe yunti. Rabbi na ma hadan ma Rabbi wali hadan ma wani yiru miliki kan Rabbi Rabbi janna kibina. Amin. Tumala na dubama ini ale yo wani hanke duran kulai tufakaru ala churi jirani akaru misuli saimu jirani. Mula pembanani mulu wehu amma mulu kale anu wehu anu la mulu kale mulu ala ini hafa me anu rambu mereka kada ada beto kita buat bunyi simpai kita buat bunyi simpai itu karena yang sama mula sila mula desa pecah lafir na bathroom mula mula itu rujuk kalau dalam pecah dulu bakal lori balik itu kalau lori ini ulama kan menguhari sarankan dua di kampana susun banani ulama bisa kalau balik itu ulama ciptani kalau itu akan berarti ulama ini lori yang bakacan ulama bakacan kan jangan sampai mana jangan silanya berbarang kasih apa cipta kalau lori kan nanti jadi asasi kembali jadi kalau lori kita cipta antinya ini kasar orang yang hari mana ni? Kalau kita di mana ni? Sila ya dah kan? Ya sila yang karat ini, yang muali kaya bukan? Ya ni ada apa sih? Menguja ya loh. Ya sila kaya. Mana ada kaya? Sinaman tu pun nama pun isanya. Kawan jadi rambutnya, kalau boleh tu orang sila kaya. Allah ya sila kaya terus. Mana ada kaya? Sisi apa mula? Untuk abdaman dan niat silakai. Amja sini nak cuba lewat rafulata. Lewat rafulata kana. Ambil ni rafulat mana syaitan dia tu. Itu sana ufik kapal saya. Sisi itu sana negara lain. Apa kata? Sisi jaga kata. Itu sana negara lain. Akhirnya asyik saya akhirnya bisa tu awal awal ini dia kerja kesambus. Abang kamu sampai sini biasa tidak kau kekeh. Abang kau, amma mo kita berkhana lagi. Aku siapa bantu lagi butuh. Namun ini mundur oleh nani itu sudah desa bus saja lagi desa bus. Abang tu abang kali ini, abang kama kali ini semuanya rasa. Ya siapa tahu lalu Allah kesuman ya arman baje ananda anak ini bang kapten gede mai kalau kasih jaya ai beri dulu dah saja orang kaya agini bang ini dua orang kaya cara kan ini kaya laga ini bisa ada lagi juga ini aku lagi suri kamal lagi suri mulai nak cari tak kasih orang cari amo beni itu nabi berkata subhani tuntan nabi kaya wali kita namun bukan kita semuanya nak wali kita
namini kayo kawagite yo kawalini tokulera tokubaba tokuda namiyo kalisi walite yo kubatu walini tokabidu pasireka tokwalu pasireka tokwalu pasireka namiyo ja nagawa walite yo wali wahaka walini duba karo watu namu buhaka ngulu sapu fati namu duba karo kufango sikaya karo kufango kufiri kanafu amma umulivile wanda muya tokolle gosin kulun kusatu gosawul jata akanafu rabbi buta isal yujate yanga sakemi amin burakan isal yang garazoma garazoma dari kamu angkale asbang kitani usai berkerja tadi dan kufatu anaknya wanita kaya lara kasuma kalau sebentar anda ya pun tak dari satu furu benami terangkan dah furu benami tidak furu benami nama tu salileng garas kalau tadi jadi salileng dan dua mul abrani kumitu ini wakasi tinu hechis awal kuji barulen isani kutusi kanafu wana garwal simle wana geri simle wana geri tibale amne wali tawon janmu akana afura abu aliman asalile wali bosana dere boswatana nesite bosanitena nusra bisantotina ora aliman Abu Liman, Masya Allah. Abu Liman ini siapa kasih ibadah makan aja, Masya Allah. Tapi, Anggut Jordan, nama sebutan kasih dulu. Abu Nur Ilman Isani, Biran Abdul Rizani, Masya Allah. Amin. Aku semua Abdul Rizani. Apa ini jenis Abdul Rizani? Barusan, Masya Allah. Ajar Abdul Rizani, berapa hari ya terus ini? Isani ini pasang kerana tadi, mega semunir. Siapa yang itu? Semua itu nenu. Awal itu nanti cuma masuk Indonesia. اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه رب رحمتها هل تنقل الجنة له هل تنقل الجنة له ونقول بخير جدا على جدا خاص جدا خما بيسوني جدا خلالة جدا خمها جدا خسيسة جدا خليل جدا حركة إذا كنت جرعنا اللهم اغفر له يا رب أراني فيه يا رب أراني فيه يا رب أراني فيه حركة خيسوماتي خيسومات الملائكة خيرا إساسمته ملائكة خيرا إساسمته ملائكة قولي أفان توحيد رب أفان ساحاو توحيد رب أفان ساحاو يتقول لا إله إلا الله يجعل إساف أفانا حاو خلق النير بيدر نوغل دوبا عقاد يعني لم يقاد خير مقاد أولين نوغل لم أعلمه لم يسرح قالوا ما جلع ما يرضى بعد أعلمه لم يسرح أقوانا مليون تقوتي لكاو أبا تقومات وربي جئت Tukuma itu orang kudur orang kesati, dia kesati. Wani tukicuma, nanti tukicuma lagi tukicuma itu orang lagi. Lagi tukicuma itu kita ini Islam ni ada bayinan, umat ada bayinan. Nuhun hak muwalira kamu hak pemberian ini amat tinggi yang muwalira kamu dah akan hincap sini. تبقى تعالوا دي خواتم فتاح كيستانا خمسيما هكو لذا كمنا عملتي أدى كمنا أكا أولوما تمو حين تقول لذا كمنا حكا دلوتتي تبقى تعالوا أداني بينا علوكي خنافو وسبتون وسبتون نوزي دامتي كتي ايو ندامتا كينا تدامتا Ini Abdul Hasan Turi
nama ilmu dia ilmu hati toko nafsi dia macam toko wajah mudah luar هنا بسليمتي تقص ولما خلق سجرة خلاف ولي سنة دامن نوفته نجسد عن نجسد عن إسلام قدني خلاف كبسودا كبسو إني إذنتك وذو كبسو جهود بخلا رب رحمة عبدو في نمني واتك جالتي حديثتي واسيدتي دي ولا جنتاتي واتك جالتي جال الله بيسوم ماذا؟ ربي بيسوم أبا قبرما نمني قبرما جلتي كيه جنة نرجو قبرما جل بحاجة مدامات أنا أقول أن تخيل سنت دامنا أنا مكافئ شهادة جامع سنت دام كيرو بيجا كله بيجا دام تين دام تكن حجر ربي لفن خيرا إتعانسي مو ماتيسا ورمون بها ورمون كابا ورمون كبا أكا غرقار سيساب أكا بالدابتا كاكيس جلس كسوري جلس كاوستراليا جلس ككندا جلس ماتيسا بالدابتا ربي نسنيتا عوني تاب إذكو تاب ربي سنيتا نمني يتامك يا إلكوتي أدلكم تابيدي أنا كهاتين كرسولي أنا كهاتين أنا في نمتك كافر الإيتام أنا كهاتين نور أنا في وياك يا ماشن أنا في ولي كافر الإيتام ولي يتام على نور سيدرة إيتام بديرة بدي وياسن مقامتك قبلنا جالت في مقام محمودي خلافو يا أول مسيدة دامتا بسمباتي سيد حقا تبتا ولا لو ساسا دقي فتا سيكوتي بيجيك تحس ولا لو ساسا دقي فتا حقا يجير راكب حقا بيجير راكبتو هندا بريدا الآية أهلكو يرود القديد بالفتيارة والله كلمة حق عند سلطان جاعلك أي خير الأعمال للنار إذا كانت دلقادة أفضل جهاد عند سلطان جائر خلافه ربي عليه ولكل متكبر جبار لأن يتقوتوا قبل أجيس جناني كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة أصحابها قابل لفرتك لكيف يجلك لفرتك كيف سجن منها خلقناكم ومنها نعيدكم تارة أخرى لفرتك خلقناكم لفرتك دينا نجي سجن إساس ربي سمو عدان سمو ساقي سينتدي سمو خيسة سينتدي تردو بلا خنافو إنسوداتنا وإني نودامي سن تانسا نودامي تكم ما إني نودامي سن هذا لا أرمو تكم ما سن حجب اللي رب الواقعية حجب اللي رب الواقعية خموتم مرضو حجب اللي رب الواقعية رب الروت كل هذا أكد من إجراء كديرجة تكم ماذا ربي مدغا شيطانا أوني شيطانا قراتي تتا شيطان نسكيتتي ولدتك أبسر حساباسي ولو تكبولي أفبيسيسي دبا خينيس رب الواقعية جلا خينيس رب الواقعية دبا خينيس رب الواقعية ربي أمين هذه رسول من كنت تسبح هذه رسول وفي ما يجدل ربي وادي إلى العلن إتباما أخونا سندين أزماني تيجي كسر خالد في حمدا أنا أباو في أخونا ديني أخونا ديني سنون بيت الشيخ وتيجي أخونا سيدي ربي سجادا لسيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Ina
ختمها خلاص مو ختمها خلاص ختامه بس بسم الله الرحمن الرحيم. Berkina pada sebentar kembali biarkanlah boleh sekian berkawantan tapi jizatnya semajimu boleh kira kasih ternyata sini damsa kekali damsa berberi dan bersetan tapi di sini rahaja itu Rabbi bertadi jita surat jita bukan amal Rabbi namun ikhlasan arti berkulun kuma kau diberikan sendiri nafji Rabbi di mana wajibu boleh sekian melihat dunia kita Rabbi di sahabat anak Rabbi ini namun bertemu bertani dunia itu sulit antum syuhada Allah fil ardi ismi wala berjila dan berkira baru tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam namun itu orang sahabat namun orang sahabat Rabbi di sahabat amin Rabbi mengiasakan hatuju amin wa jazakumullahu khairan wa rasulatan tani Bumacan dan Botani Amsal dan Bersitan Iqbal makan ini jani semua Jazakumullahu khairan Syakur dan Iqbal bahasa ini Bumacan Jazakumullahu khairan Belum Iqbal Bumacan Hasil dari ini bersani Kita pun sana raja Birimi di dolara Semua Jazakumullah khairan. Kami sudah ajaran insyaallah sudah terhubung dengan ini Amir Imam Bashir. Wassalamualaikum